Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii hundi keessan akkam nagaa fayyaa keessanii baga jiraattas isiniin jecha obboleewwan kee gaggaarii fi gaggaarii hedduu isinirraa tureen jira. Sababni isinirraa tureefuu warroonni karaa tiktokiitiin gaafii hedduu na gaafachaa jirtan gaafii keessan haga ammaatti karaa garaagaraatiin isinii deebisuu hin dandeenye tiktokii kiyyaa ammaan yeroo lammataa irratti ugguranii jiranii komentii barreessuu danda'u deebisuu danda'u akkasumas viidiyoo fi wantoota garaagaraa waa tokko achirratti kennuu waan hin dandeenyeef torban tokkoof na ugguranii jiranii hasbi Allah wa ni'mal wakiil abwaan jedhu waan qabu waan fokkataa fi waan hin taane waan achirratti gadhiiseen qabu haga ammaatti waan ani beeku yoon dogongora waan achirratti hojjedhee jiraadhes warri daawwachaa jirtan akka irraan deebistanis abdiin qaba garuu haa ta'u malee warroonni waan akkasii dalagan hinaaffii fi maa nuhi qofa warra jedhu akkuma keenya maa kijibaa fi waan hojiin faayidaa hin qabne maa gadhiisuu dhabdee yaada jedhu qabataniiti kan waan san riippoortiin irra godhanii akka amma duratti guyyaa sadiin irratti ugguranii amma torban tokkoof akkanarratti ugguranii jiranii sababa saniin isinirraa baduu danda'e isiniin jedha. Har'a wanni isinii qabadhee dhufe Google keessaa wantoota Google haaraatti gadi baasee qabu keessaa waan san isin barsiisuu dhufe Google dhumarrattis ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa keessatti dararamaa rakkachaa dhukkuba garaagaraa fi lubbuu isaanii dhabaa jiraniifis haga dandeenye takka du'aa'ii walumaan goonaa fi isiniin jedhaati. Google yeroo ammaa kana waan haaraa update ofirra godheera. Warroonni update hin goone suuqa Play Store keessa seentanii akka update gootan isiniin jedha. Wanni isinii qabadhee dhufe tokkoffaa emailaa fi lakkoofsa bilbilaa keessan bara dhalootaa guyyaa baatii san akkamitti qulfii yookaan maftahaatti godhachuu dandeessanii isa jedhu jechaadha. Isin garsiisaa asumaan nafaana turaadha. Warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Warroonni hin dhufne immoo chaanaala kiyyaa YouTube keessa seentanii adamtuu beeku jettan yookaan profaayilii tiktokii kiyya irratti cuqaaftanii na argachuu dandeessanii adamtuu beeku jettan argattanii like share subscribe godhaa. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole asumaan gara barnoota kiyyaa isin dabarsa. Akkuma argaa jirtan Google keessa seenaa. Erga Google keessa seeneen booda bakka profaayilii irratti profaayilii argaa jirtan kan irratti cuqaafna. Asirratti hoggaa cuqaafne ammas profaayilii bakka kanatti bakka mangeeyur Google account irra cuqaafna. Ergasii as hoggaa seenne gara harka bitaa as akkana bunneeti gara harka mirgaa ol bunna. Ergasii jala kanatti kunoo bakka kanatti argaa jirtanii mallattoo irra kaa'ee isin garsiisa. Kunoo bakka kanatti jechaadha. Bakka kanatti argaa jirtan jedhee yaada. Bakka kanatti cuqaaftanii jechaadha. Asirratti hoggaa cuqaaftan akkuma argaa jirtan kana emailiin keessanii fi bilbilli emailii keessanii fi ani ammaaf lakkoofsa bilbilaa sajjallee maqaa keessan bara dhalootaatii fi akkasumas baatii fi guyyaan walitti akkasumas dhiira moo dhalaa ka jedhu kana akkasumas emaila keessan kana guutumatti akkamitti akka qulfiitti itti godhachuu dandeessan isin garsiisa. Fakkeenyaaf amma bara dhalootaa kiyya akka namni tokko arguu hin dandeenye Google dabarsee amma karaa emaila keessanii fi paaswoordii keessan kaampaanii biraatti gurguruu danda'a. Akkasumas namoota garaagaraatti akka sin argan godhuu waan danda'uuf ofumaa siistema san baasa jechaadha akka namni ofirraa hidhuu. Amma fakkeenyaaf bakka kana hoggaa seentan asitti kunoo bakka kana kun bakka qulfiidha. Yuur bakka jedhuu fi on bakka jedhu kana jecha bakka kanarratti isin maal gootan amma keessan yeroo jalqabuma dhuftanii bakka kana isin baasa kana lammaa isin baasa jecha kana lammaan irra isin maal gootanii bakka kana dhuftanii asirra cuqaaftan asirra cuqaaftanii bakka seefeetu tana cuqaaftanii akkanatti isinirraa hidhamee jechaadha. Akkanatti isinirraa hidhamee emailiin keessanii fi paaswoordii email barri dhalootaa keessanii erga seef gootaniin booda isinirraa hidhamaa jechaadha. Erga isinirraa hidhamee fakkeenyaaf amma kunoo qulfii akkuma agritan kana barri dhalootaa kiyya qulfii godhateera. Akkasumas dhiira moo dhalaa kiyya ka jedhu kanarrallee asitti keessan jalqaba asirratti isinii dhufa. Isin immoo maal godhuu qabdaniin keessan akkana isinii dhufa jechaadha. Amma isin wanni godhuu qabdan bakka kanarratti kan cuqaasuu qabdan bakka kanarratti cuqaaftanii bakka qulfii kanarra cuqaaftanii akkasitti ofirraa hiitanii jechaadha. Amma yeroo dhibne kunoo kan lammataatiif kana lammaa argaa jirtanii bakka kun lammaan amma
guutumatti qulfiidhaan hidhameera jechaadha. Iimeelii keessanillee akkuma argaa jirtan kana iimeeliin kiyya banaa jira jechaadha. Amma namni hundinuu arguu danda'a jechaadha. Namoonni googelii fayyadamanii jechaadha. Ergasii maaliin godhaa iimeeliin keessan bakka kaa'anii jechaadha. Add contact bakka jedhu kana info bakka jedhu haara cuqaaftanii jechaadha. Bakka tanarra cuqaaftaniiti as bakka tanarra cuqaaftanii iimeelii keessan oggaa akkana sinii baase add email bakka jedhu haara cuqaaftanii jecha asirra cuqaaftanii iimeelii keessan osoo hin dogongorre iimeelii keessan irratti barreessanii jecha. Fakkeenyaaf amma iimeelii keessan akka qolfiitti godhatan kunoo fakkii tana sinii baasa fakkii lama sinii baasa jecha. Kunoo isin maal godhatanii asirratti kan godhuu qabdanii jecha. Asirratti amma iimeelii kiyyan barreessa jecha. Kunoo ergan iimeelii kiyya barreessee maaltu naafaa seefiin godha jecha. Bakka tanatti seefiin godhaa amma guutumatti kunoo iimeeliin kiyya qulfiin hidhameera jechaadha. Iimeeliin kiyya qulfiin hidhameera jecha akkuma argaa jirtan kana qulfiin hidhameera jecha iimeeliin kiyya akkanaa jechaadha. Akkanatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasumas maqaa keessanillee wantoota hedduu karaa kana fayyadamtanii ofirraa hidhuu dandeessanii jechaadha. Barnoonni kiyya kana har'aa kanumaa barnoo yoo gaafii qabaatan karaa komentii YouTube kiyyaatiin barreessaa. Warroonni TikTokii jalatti gaafii hedduu na gaafachaa jirtan asumaan immoo amma duras waa'ee aappii kanarratti hojjedheen ture. Aappii sochii qaamaa sochii miilaa yoo godhan yookaan aappii kana buufatanii siistema isaa guutanii kiisuma keessa kaasanii yoo socho'an maallaqa namaa herreega jedhee isinii himeen ture. Aappiin kunis amma foloo barbaada. Dirqama foloo nama 100 guutuu qaba maallaqa achirra jiru baafachuudhaafi. Ani amma waan hin guutee siistema san irra qaqqabadheefu warroonni kana buufatanii jiraatan immoo foloo walii godhaadha. Foloo nama 100 guufannan paayipelillee akkaataatti banatan viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo san dheqaa daawwadhaa irraa fayyadamaa isin jedha. Paayipelii banachuun waan hedduudha isin waan fayyaduufu paayipelii buufadhaadha. Karaa salphaan banachuu dandeessanii viidiyoo kiyya haga dhumaa hordofaa hin hinfatinaa isiniin jedha. Galatoomaa. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tola like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkuman jalqaba irratti isin himee ture obboleewwan keenya hedduun kumoota 200 olitti lakkaa'aman mana hidhaa Saudi Arabiyaa bakkawwan garaagaraa keessatti hidhamanii dararamaa rakkoo fi gidiraa hedduu argaa jiran. Daa'immanii xixiqqaa gurguddaa osoo hin jedhin mootummaan Itoophiyaa ummata kana osoo gurra hin laatin haga ammaatti badii tokko malatti kan waggaa 2 olitti hidhaa keessatti dararamaa jiran. Kun lubbuu ofii dhabaa jira. Kun immoo mana hidhaa keessatti jireenya itti hadhooftee wanni nyaataniif wanni dhuganiif wanni uffatan itti hadhooftee of ajjeesaa jiranii tattaaffii hedduu godhaa jiranii. Warroota hidhaa keessa jiraniif odeeffannoo akka bahaa jiranitti ijoolleen hedduun hidhaa keessatti jireenya kana jibbuurraa kan ka'e lubbuu ofii haga baasutti deemaa jiranii. Rabbiin dandahaadha. Mootummaa zaalima mootummaa ummata isaatii hin quuqamne mootummaa ummanni kun lammii biyya tanaati jedhee kan xiqquma takka sammuu isaa keessatti hin fudhanne akkanatti ijoollee keenya kana qeebaluu didee mootummaan biyyanaa haloo mootummaa sanirraa qabu ummata keenya irratti bahee ummanni keenya dararaa hedduu keessa jiranii. Yaa Rabbi ati dandahaadha. Yaa Rabbi ati jijjiiraa waa maraatii akkuma lubbuu qalbii onnee ilma namaa tana gara gaggalchitu mootummaa kanallee hin dadhabdu gara galchii. Mootummaa sabaa fi biyyaa fi ummata ofiitii yaadu ummata ofiitii dhaabbatu haga fedhe mootummaan tokko zaalima tahaa oolu ummata isaa biyya alaa keessatti hin darbu jecha. Ummanni isaa biyya alaa keessatti hin miidhaman jecha. Sababa isaatiin haga fedhe ummata isaa irratti garaa jabaatu jecha. Garuu ka ammaa kun adda kan takka amma durallee itahee hin beeku. Ummanni keenya miidhamaa jiranii. Rabbiin ijoollee keenya haqa qabdu. Rabbiin yeroo dhihoo keessatti boruun miti iftaan miti ammatti Rabbiin furmaata hafiduu fi furmaata fidee biyya isaaniitti isaan hagalchu. Du'aa'ii tana karuma dandeessanii karaa warroonni sooshaal miidiyaa chaanaala gurguddaa qabdan chaanaala keessan irratti hordoftoota keessaniif dhaamsa dabarsa. Du'aa'iin tuni nama fayyaddi. Ijoollee keenya tana du'aa'ii godhaa hedduu san qofaa miti ammallee hamlaan akka haareetti eegalee ijoolleen hidhaatti guurramaa jirti. Namoonni hedduun amma guurramaa jiran. Yaa abboleeyyan isin qoosatti jirtan warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan ijoollee keenya sagalee tahaa. Warroonni as keessa jirtanis du'aa'ii godhadhaa. Ijoollee keenyaas du'aa'ii godhaa. Namoonni haaraallee amma deemaniitti dabalamaa jiran guyyurraa namni guurramaa jira. Kana waan ta'eefuu Rabbiin ijoollee teenya tana furmaata hafiduu. Rabbiin biyya keenyallee mootummaa nama nyaataa fi mootummaa dhiiga namaa dhingalaasee lammii ofii balfee ofirraa darbee gurraaf kan jiraachaa jiru. Dheengadda masaraa mootummaa keessatti baqattoota biyyoota alaa
Yamanii fi Suuriyaa masaraatti waamee afeeree waliin caffaraa nyaachisee obaase. Baga nyaachisee baga obaase. Garuu ummata ofii nyaachisee obaase irraallee hin hajaan. Maaluma qaba biyya sanarraa fuudhee biyyuma isaaniitti yoo darbe. Namni nama qaba, warra qaba, abbaa qaba, haadha qaba, qabeenyallee yoo dhabe, lafa qaba. Biyya ofii irratti namni akka fedhetti jiraachuu danda'a waan ta'eefu hajoollee teenya rabbi furmaata haa godhu jedha. Viidiyoo isin dhiyeesse galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.